Balalliiwwan gara magaalota giddu galeessaatti taasifamaa jiran addaan citaa jiru. Haleellaa waraana Israa'el, Yuunaayitid Isteetii fi Iraan jidduutti mudate hordofee dhaabbileen sarara daandii xiyyaarota addunyaa gugurdoon balallii gara giddu galeessaa taasisan addaan kutuu beeksisaa jiru. Daandii xiyyaara Luuftaanzaa, sarara daandii xiyyaara Turkii fi sararri daandii xiyyaara Faransaay balallii idilee Teel Aviivii fi magaalota gugurdoo giddu galeessaatti argaman taasisan haquu beeksisa. Gareen sarara daandii xiyyaara Jarman Luuftaanzaa haga haala giddu galeessaa keessatti amma mudataa jiruun walqabatee sararaawwan daandii xiyyaara miseensa garichaa ta'an hanga dilbata dhufuutti balallii xiyyaara gara Dubaay fi Abu Dhaabiitti taasisu haquu ibseera. Hawaasni addunyaa lolaa gamtaa US fi Israa'el irratti banan qalbii guutuun hordofaa jira. Golli nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii walgahii ariifachiisaa waamuuf muddamaara. US fi Israa'el yoo danda'an yeroo maayii fi bulchiinsa Teeraan imala hin deebinetti erganii yaaddoo bara irraa boqachuu fedhu. Ameerikaa fi Israa'el haleellaa waloo Iraan irratti raawwachaa jiru. Teeraan haleellaa haloo baafachuu fudhachaa jirti. Israa'el fi Ameerikaan Iraanin haleelaa jiru. Kaayyoon haleellaa marsaa kanaa sanga Ayatollah Ali Khamenei ajjeesuu fi mootummaa Iraan balleessuu akka deemuu danda'u akeekaa jiru. Dhaabbilee fi waajjiraaleen waraanaa fi tikaa Iraan hedduun isaanii haleellaa sa'aa muraasa dura jalqabe kanaan rukutamaa jiru. Dhaabbileen miidiyaa Iraan televezyiinii biyyaalessaa dabalatee marsaan hawaasaa fi marsariitiin isaanii jalaa butamaa jira. Magaalaa guddoo Iraan Teeraanin dabalata magaalonni akka Kermanshaa, Loorestaan, Isfahaan fi Karaaj keessatti dhoowwiinsi haleellaa kana dhagahamaa jira. Mootummaan Iraanis dhaabbileen fayyaa fi ambulaansonni gargaarsa hatattamaan kennuu fi akka qophaan ajaje. Iraan haleellaa haloo bahuutiin deebii akka kennitu dhaadatte. Misaa'iloota hedduu gara Israa'el furguggeessaa jirti. Ayatollaan ammoo iddoo dhoksaa nageenya isaaniitiif amansiisaa ta'e kan Teeraan alatti argamutti akka dabarfamanii jiran himamaa jira. Maaltu dhalataa irraata? Walumaan kan arginuuf dhageenyu ta'a. Qondaalonni waraanaa fi siyaasa olaanoon Iraan haleellaa US fi Israa'el qindoominaan gaggeessaa jiraniin ajjeefamuu miidiyaan Israa'el madda oduu Reuters wabeeffachuun gabaase. Israa'el pirezidaantii Iraanii fi gaggeessaa olaanaa biyyattii Ayatollah Ali Khamenei irrattis xiyyeeffachuun haleellaa gaggeessaa jirti. Qondaalota biyyattii ajjeefaman jedhaman kana keessaa pirezidaant Masuud Pezeshkiyaanii fi Ayatollah Khamenei jiraachuu hin mirkanoofne. Haleellaa gaggeeffamaa jiruun waajjirri pirezidaantii akkasumas waajjirri Ayatollah Ali Khamenei rukutameera. Qondaalonni ajjeefaman jedhaman eenyufa akka ta'an hin ibsamne.